Jooyaa daawwattoota isam show. Isam show. Daawwattoota isam show yeroo gabaabaa keessatti maatii 3,000 horanneetiin jirra hedduu galatoomaa isiniin jechuu jaalanna. Keessumoota garagaraa aartii irratti akkasumas ammootu jireenya isaanii irratti yaadaa fi beekumsa ogummaa fi muuxannoo isaanii isam show irratti keessumoota garagaraa affeeraa akkasumas ammootu sagantaa isam show jalatti sagantaa keenya galatoomaadhaan aartii keessatti warroota gumaacha godhan yeroo dhiyoo keessatti Ibiroo Tiriidhaan jalqabne wanna hanga ammaatitti aartii keessatti hojjeteef si galateeffachuu waan qabnuuf itti fufuudhaaf ammootu marsaa harawaan haala qophii harawaan istiidiyoo keenyas update goonetiin deebi'uudhaaf hunda xumurreetiin jirra. Maarree imala hanga ammaat deemnetti yaadota garagaraa koomantiidhaan akkasumas ammootu namoonni nu beetan bilbilaan nuuf kennaatiin turtanii hundi keessaniyyuu hedduu nuuf galatoomaa gammachuu umrii dheeraadhaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Ammas yaadni keessan nu barbaachisa. Maal haa fooyyeessinu? Maal irratti haa cimnu? Kamtu gaariidhaa? Kamtu sirraahuu qabaa? Yaada keessan nu barbaachisa. Ammas warroonni maatii hin ta'in viidiyoo kana yeroo jalqabaadhaaf namoonni ilaaltan maatii ta'uudhaan torbeedhaan show gadhiisnu akkasumas ammootu yeroo dhiyootti poodkaastii jalqabnu akka daawwatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Maarree marsaa jalqabaa as biratti goolabneetiin jirra. Siizinii yookiin immoo marsaa lammaffaadhaan keessummoota gurguddoo waliin istiidiyoo miidhagaa irratti affeerree walfaana muuxannoo beekumsa isaanii akka isiniif qoodaniif qophii hunda xumurreetiin jirra. Torbaan itti aanan irratti haala addaan qophii addaan ni deebinaa. Hangasittiyuu subscribe gochuudhaan warroonni maatii hin ta'in maatii ta'a. Warroonni torbeedhaan yaada keessan nuuf kennaa jirtan akkasumas ammootu warroonni dheenaan bilbilaan nuuf bilbiltanii yaada keessan nuuf kennaa turtan hedduu galatoomaa isiniin jechuu jaalanna. Ammas oomishaa fi dhaabbata keessan beeksisuudhaaf dabalataanis ammootu yaada keessan nuuf laachuudhaaf WhatsApp fi Telegramiin lakkoofsa as jalatti isiniif kennuun nu dubbisaa. Maatii waan taataniif hedduu galatoomaa. Isam show maatii sirrii maatii dhugaa kan torbeedhaan nu hordofu horachaa walfaanatti ni guddannaa. Galatoomaa. Isam show. Isam show.